amma maal gochuuf jettare ani hangaati hojii an biraa barbaadde argatti seeguu danda'u moo maal yaad akkasitti na waliin itti fufti jettee yaadne miti akkasitti yaadne miti Bareedduu. Kam naasta? Fayyaa keedha? Fayyaadha? Ati yeroo hundumaayyuu yeroon si yaadu beekamti. Beekamaadha. Naadaayi. Siisa. Kunoo gamati. Nagaadhamti. Baay'ee mul'ata biyyan turis taa'u. Waganaadha. Turbisaa jirtaa? Kunuunsaa jirtaa miti? Kam ture bashannana? Baay'ee bareeda ture. Fuula keerraa beeksisa. Akkasumas osoo bashannanaa jirre dheera. Sana booddee biyya tokko waliin mana bilbilaa tokko seenee bilbila ajaa'ibaa tokko argine turistiin agarsiisa. Bareedu baay'ee qaaliidha garuu. Waaw baay'ee ma bareeda malee. Si wajjiniin immoo baay'ee dhuma deema. Garuu maal seete bareedduu ko. Otoon si bitee baay'ee natti tola beektamti. Garuu hin danda'u maaliifidha dhagadee keenya ijaaruuf jecha maallaqa qusachaa jira. Kanaan duras waan tokko osoo ture. Ati yeroo hundumaa akkas naan jettamti wanta na barbaachisuuf wanta na hawwisiisu guuttee nan kunuunsitu taanaan bu'aa waliin ta'uu keenya malee. Maal jechuudha maaltii ko? Kanaan dura wantoota baay'ee siif godheen ture yaadadhu malee amma gadi baatee ol galtu wantoota yoo argite bitiidhuma maal taati? Maaliif yaaddu? Inumaayyuu wantoota kanaan dura naaf goote lakkaawwachuutti kaatee osoo matees immoo inni waan darbeedha itti fayyadamee darbee. Har'a immoo wanta haaraatu na barbaachisa. Borii keenya moonaan hin jedhin. Inni sirriidha garuu mana hubachuudhaaf yaali bareedduu ko maal taati? Baay'een gadda. Maartii? Maartii? Akkami? Haana nagaa keetii? Akkami? Jira galata rabbii haala maartaatu na yaaddessee jennaan isii bilbilee. Maalifame? Wanta biraa miti ammoo gadi baatee ol deebitu wantoota bittu malee jettee na rakkisti. Qarshicha akkamitti akka dhufu hubachuu caalaa wantoota biti malee jettee na rakkifti. Maaloo yeroo dhumaatiif al tokko naa gorsine. Maasii ani obsi amaluma namoota haala irratti yaada isaanii qabanidha. Yeroo rakkisaa keessatti eenyummaa isaanii kan argisiisu. Ani yeroo dhumaaf nan gorsaanii akkamitti danda'amu ofii galu. Tole baay'ee galatoomne. Yeroo gaarii qabaadhu. Tolisiis yeroo gaarii qabatti. Garuu wanta gochaa jirtu kun sirriidha. Anti qabdi? Wanta teelee asirratti gochaa jirtu kun maaliif galagaltee ofii keenya laattu? Kolkollee yeroon fidee yeroon dabarsuuf jettee maaliif jireenya kee borii balleessite? Namni kun jireenya kee borii akkati barbaaddeetti namas jiraachisuu danda'u dhabale. Abukaatu si bitatee moo anarra isa caalsifattee tokko si taasifte? Cubbuutu bulfachuu baattee gaariidha. Ansiif jedhee utuutti yaaddee gaariidha. Akka isaa mirgaa taateetu jireenya keessa borii sirreessitanii gaariidha. Namni abukaatoo naaf taphatu jedhees hin jiru. Are you serious? Siluma kan qabaan guunni kana waliin borii koomo. Anaan akkasitti yaadda isa waliin borii. Iyyaadha. Ani tasuma iyyaadha. Qilee seenuu danda'a. Atis taanaan kana booddee waa isaa akkanatti kaasne. Akkam bareedduu? Akkam? Fayyaadha? Baay'istii bareedee. Loon? Egaa yeroon si bukkee dhufuudhaaf miila koo fudhadhu. Yeroo hundumaayyuu akkanatti toluun godha. Nagaadha miti? Nagaa kooti. Waan sitti nu barbaadu tokkoon qaba malee. Maali? Hojiin koo waan naaf milkaa'aa jiru natti fakkaata. Sababiin isaa akka yaadetti naaf adeemaa hin jiru waan ta'eef. Kanaaf yeroo ammaa kana gargaarsi kee baay'ee mana barbaachisa. Maal? Qarshii daldala kootiifan walitti qusachaa jiran jettiin turre? Moo daldala doonii irraa eegaltee meeshaa keessa qaqqaalisan galaanni si jalaa dhidhimsa.
Naan hin jettu. Waaqa si uumeef jedhiiti. Guyyaama tokkollee na hubachuudhaaf yaadi. Maaliif yeroo hundumaa yaadi kee bakka biraa deema gaafan gargaarsa si gaafadhu? Maaliif al tokkollee na hubachuudhaaf yaaltu ati? Yerooma tokkoof illee na hubachuudhaaf yaadi. Waan ansiin jedhu kana yeroo hundumaa maaliif waan biraatti geessi taati? Maaliif yaada keessa kootii hin hubattu? Maaliif miira koo hubachuun yeroo hundumaa sitti ulfaata? Na hubachuudhaaf yaali malee maal taate? Ifama qaalii koo. Wanna qoosaa jirtu natti fakkaateetu ifama guddaa. Amma maal gochuuf jettare? Ani hanga ati hojii biraa barbaadde argattu si eeguu hin danda'u. Moo maali ati? Akkasitti na waliin itti fufti jettee yaadne miti? Akkasitti yaadne miti? Ani Maartii egeree keenya sirreessuuf, egeree keenya ijaaruuf waan gochaa jiru kun sitti hin mul'atu. Maaliifidha kanatti guyyaama tokkollee yaada keenyaaf laattee nan dhaggeeffanneef? Bashannanuun jibbe sitti fakkaata? Nan obse malee, nan dhiise malee egeree keenya ilaalee, borii keenya ilaalee wanta hundumaa dhiise malee maaliif siin galu kun? Maaliif hin yaaddu? Aluma tokko yaada keenyaaf laadhume mee naaf obsi. Hin danda'u. Ani kana nama Sumaan hin argee akka kana jijjiiramte sumaan jaalallee koo. Maaliif na yaadne? Siyaadee ni mana. Andro wantoota baay'ee sitti meen ture. Ani isheetti jaallatudha. Isheetti buusee na kadhachaa turte. Maaloo naa deemuu dandeessaa? Sin jaalladhaa mali. Karaan deemuu qabaa? Ana ammayyuu sin dagannee bal. Jaalala keessa kam? Jaalala haalota? Jaalala keessa kam miidhatti himee? Ani laphee koo qulqulluutti Maaloo giftii koo karaa naa gadhiisee amma dandeema? Maaliif bareedaa kunis Naan jaama qabeen. koo. Nagattee koo fi maal? Hedduu godhutee moo? Akkama. Ani eessa buutee kee dhabeen si barbaada. Ati isa wajjin asii nama shaddattaa? Nagaa? Akka nama isaaf yaade isa dhiisi jettee kanatti na lolaa turte ofii keedhaaf jetteetudha. Ani akkasitti si yaadne. Akkas gabbooftee wayii waan haasaa jirtu garuu baradhu. Callisi. Fakkeessituudhaati. Ati fakkeessituudha. Biyyaa qulqulluu miti jechuudha. Deemi maaloo giftii. Karaa kee qabadhu. Amma jireenya keenya nuuf dhiisiitiin deemi karaa kee qabadhu. Si galeera? Kanaan dura waa Maarta waan meeqa si wajjin haasaa ture. Guyyoonni sun garuu kunoo har'a dhufaniiru. Kanaaf iyyootis guyyaa keetti fayyadamee nunis guyyaa keenyatti fayyadamnaa maaloo karaa kee qabadhu. Ani sin jaalladhaa bari. Ani koo sin jaalladhaa. Argeem jaalala kee. Argeem jaalala kee. Deemi. Karaa kee Daboo qabadhu. koo adeemu. Deemi. Adeemu. Mi maali? Jaalalaan jiraattanii tun quufiniin sadarkaa bultii diiguudhaan isin ga'e. Maaltu ta'eeti? Suuraa maalidha? Maaltu ta'e soorsi? Maal jechuudha? Kana booddee akkamittiin isa malee isa duukaa jiraadha? Waggaa amma kanaa wanti inni na dhoksee jiraate waan baay'eedha. Ani suuraa akkasittiin hin beeku. Maalirraa ka'eeti rakkoon ulfaataan amma kana miira keessa si galchee akka gaalli keessan diigamu sin taasise maalidha? Ragaanatti kana irratti qabdu suuraa irratti kan argadheera kanan irratti godheera kanatti jettu maaltu jira? Waa baay'eetu jira. Kunoo ilaali kana. Maalidha kun?
Surra? 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 Maaliin amma yoona kanatti raftu? Maal taate maaf narraa hojjetaa? Yeroon deemeera bar. Hin argineeti kanaafidha. Meeqa beektaa amma yeroo? Surra! Surra! Maal taate? Maalidha kun? Maalidha kun? Natti mee maalidha kun? Maaliin asiin jechaa jira? Naaf deebisi kaa? Galaanee naa wal. Kan ishee walii taateerra immoo bilbila keerra akkasitti suuraa ishee kaa'atta? Maal jechuudha? Mee natti himi maal jechuudha kun? Xiqqoo tasgabbaa'u. Awwaana beeku tokko dhugaa kun siin jedhu. Waan beektu qabdu ana dhaalee kan akkas godhe. Ana abbaa manaa keetii bakkee akkamitti nan beektu tanaan? Waa'ee kanaa dhimma kanaa waan hin beeku tokko iyyuu hin qabu. Galaanee! Galaanee! Kunoo dhuftee gaafadhu. Maal fotoon kun akkamitti agarsiisuu danda'a? Dhiifama wanti jedhamu hin jiru akkamitti ta'uu danda'e fotoon kun? Dubbadhuun callisiniiti akkamitti akkas ta'uu danda'a? Maala dubbattu? Lama taatanii gootanii hoo maala dubbattu isheen kophaatti? Maala jettu? Bareedduu kun maaliif na dubbattu? Qoricha maaliif natti goote Galaanee? Maaliif hin haasoftu? Maaliif callista? Na argitu lamaan keessadhu. Waan hin godhu anatu beeka. Na argitu hin jedhe. Akkasumatti bareedduu kun tasgabbaa'ee al tokko dhaabadhu. Maalidha kun? Suuraa maalidha kun? Wanti argaa jiru maalidha suuraa? Ifama. Anis gaa'ela keessan gidduu seenuu barbaadee miti. Garuu wanti ani mana kana keessatti argaa jiru wantoonni tokko tokko wanta natti hin tolle. Heela. Yeroo adda ta'e waliin akka qabaannu barbaada. Amma hojiitti deebi'eera waan ta'eef waan hundumaa raawwachuuf si qofan eegaa jira. Eeyyee. Tole. Haa ta'u. Wanti goote si hanqannaan immoo gurra geessitee na dhaggeeffata? Dhimma itti na dorsistuuf hin qabdu. Waan ati gootu hunduma isaa waan hin beekne sitti fakkaata? Mana kee yoo ta'es immoo sii dhiisee hin deemu. Akkasidha? Na dhageessa? Waan tokko dubbatta taana waan hin godhu anatu beeka. Dhageesseetta miti? Wanta isinitti agarsiisuu qaba. Wanta kana ilaaluu qabdu. Maal? Waan raajiitu mana kana keessatti deemaa jira naan jettu? Tasgabbaa'ee qaalii koo. Miirri waan nama godhu hin beekamu. Damma koo tasgabbaa'ee. Bareedduu koo.
Atismu. Ta'u. Kana moo kan godhe sida? Sida akkas godhe. Maalin argaa jira kun? Maalidha kun? Tasgabbaa. Boona maalin argaa jira? Tasgabbiidhaan furamu waan qabudha kun mee nagaddiisi. Tasgabbaa taal tokko taa'isi. Inta'uu taa'e teenya furuu qabna waan kana. Akkamittiin irratti akkas goota? Boona al tokko maaloo. Maal sitti balleesseen beeka? Maal sitti balleesseen beeka akkas na gootaati? Maaliif jireenya koo akkas gootaati? Isa kamiin amanuu boona? Isa kamiin nama dadatti mi? Boona. Isi taa'e nasiin jedhe. Ani mana kootiif amanamummaa akkamii akkan qabu sirriitti bareechitee na beektaati. Isa sirriitti beeka. Amma miira keessa galuudhaan waan. Wanti hundumtuu abjuu natti ta'aa ture beekta. Edaa garuu amma bareechee naaf gali. Ani ishee galaanee mana keenya keessaa ari'uuf jedhee si'a meeqa buusee baaseera. Si'a meeqatti yaadeera. Garuu hin dandeenye. Edaa wanti kun hundumtuu dudduuba isaa jira ture jechuudha. Hin qaanoftuu garuu ati. Sammuun keessa ceephoo ati. Sammuuti ceephoo hin qabdu ati. Amanamummaan siif qabu irratti gaafa akkas na gootu. Yaaddu ati. Amma dafii mana godha gannaa beekta. Gannaa! Wait! No regalo. Ifa. Erga wal arginee yeroo dheeraa ta'eera. Maaliif akka kanatti baddan garuu? Maruuko maaliif baddeeti? Maal hojjechaa jirta? Wanti haaraan maaltu jira? Wanti haaraamtu hin jiru. Garuu hojii wayii eegaleera. Namatti tola. Eessatti maal jalqabde? Asuma naannoo mana keenyaatti kaaffee banameetu jira. Achi maanaajara ta'een hojjedha. Kaaffee keessa hojii humna hojjechaa oolta jechuudha? Sanumaayyuu guyyaa guutuu namaaf ergamaa oolta? Yoo namatti hafee wayii. Sirriidha sallee hojichi ni ulfaata. Garuu immoo jiraachuuf akkasumas maatii kiyya deeggaruuf dirqama hojjechuu waan hin qabuuf. Hojii koo haa ta'u maaliif badde? Anis hojii xiqqoo tokko eegaleera. Mana maxxansa kitaabaa baneera. Fakkeenyaaf maxxansi kun kan kooti. Magaalaa kana keessa hojii akkasii kan hojjetu nama baay'ee akka ta'e garuu beekta? Ani hojiidha jedhee kana ni eegalu. Yoo ni eegalees immoo nan dhiisa. Mee waa'ee kee nutti himi. Atoo maal hojjechaa jirta? Jireenya bareedaa ta'e akkati jiraachaa jirtu shakkii tokko illee hin qabu. Ani hojiidha jedhee waan tokkoyyuu harkaan hin qabu. Ani nama jabaatanii hojjechuutti amantu osoo hin taane nama gamna ta'utti amantudha. Akkasumas immoo yeroo kootti sirriittiin itti fayyadama. Amma inumaayyuu abbaa qabeenyaa tokko faana jaalala eegaleera. Maal? Dhugaa moo? Eeyyee. Kiraa mana kanaas sasiif kaffala jechuudha kaa. Lakki kireeffadhee miti manichi kan isaati. Inumaayyuu galgala yeroon baay'ee isa gammachiisu bakka namni hin jirretti natti heerumtaa jedhee na gaafate. Anis tole hin jedheen. Kana jechuun immoo qabeenyi isaa walakkaatti kan koo ta'a jechuudha. Dhugaa baay'een siif gammade. Beeka bareedduu koo. Ani immoo akkamitti akkasiin abbaa qabeenyaa argachuu dandeessanii fi akkamitti akkasiin kiyyeessitan isiniin barsiisa. Sana booda atis hojii keessa kaaffee jettu kana ati immoo hojii keessa bu'aan qabne ni dhiistu. Akkasidha miti? Dhugaa osoo ta'e baay'een jaalladha. Jireenya qananii jiraachuu baay'ee nawwa. Sirrii kee jette. Jireenya akkasii baay'ee namatti tola. Garuu immoo qabeenya namaa irratti akkas gochuun xiqqoon ulfaatu? Urjii dammaqoo. Akka yeroo ta'e malee amma dhugaa dubbachuu fi jireenya qananii osoo hin jiraatiin eenyutu waa'ee sirrii fi waa'ee dogoggoraa yaada jetteeti?
Yeroodhaan maaliif deebitee si dhukkubee moo? Lakkina dhukkubee miti bareedduu koo. Walgahii marsaa jalqaba dhume jennaan hanganni marsaa lammataa eegalutti tajaajilaachuu barbaadee dhufe. Nagaa. Jirta miti? Riyyuu tokkodha. Akkam? Akkam nagaa keessanii? nagaa miti. Kitaaba kana eenyuuf fide? Kitaaban yeroo dheeraatiif barbaadaa ture miti kitaabni kun? Maxxansa godha. Waan ajaa'ibaa. Kitaaban gabaarraa barbaadee dhabe kitaaba kanaa fi jildii tokkoffaa kitaaba seenaa Oromoo jedhu ture. Waan baay'ee ajaa'ibaa. Uffata koo jijjiirradhee dhufa. Damma koo laaqana dhiyeessu nyaattee baata? Lakki natti barfata waan ta'eef natti hafu. Garuu irbaata sana affeera sanaan jette sanaan daganne akkuma jirutti jiramti. Ani irbaata sin affeera sin jedheera. Hin dagatte moo galgala akkas naan jettee turte. Damma koo hin dagannee. Nan dhufa. Akkamitti osoo nan beeksisee dhufuu danda'e? Maalichi kan isaa miti moo? Ta'us furtuunaa laateera waan ta'eef na beeksisu turre bira. Sirriidha. Amma eenyutu irbaata jedhee amma isa eegaa bulaga. Waan kana mudalleteera. Kennaa godhee laadhaaf naaf hin laattu? Maal rakkoo qaba bareedduu koo akka gaariitti sii laadha malee. Galatoomne. Kanaafuu irbaata hojjettee eegdaan jechuudha ka. Eenyutu annatu lakki. Paastaa ajajiin sugummuu qofaatti ajajiin isa walitti ta'u ishee laadha. Jedhaagaa yeroo gaarii qabaadhaadhaan deema. Nagaatti. Nyaanni kun fooliin isaa waan baay'ee urgaafaman nyaadhutti ariifadheera. Waaw! Baay'ee mi'aadudha. Harki kee eebbifamu. Dhiisi malee damma koo. Abbaa manaa koo ta'uuf jettamti. Kana caalas kunuunsuun qaba. Galatoomne. Kennaa kana sila waan ilaaltee jaallattee fi siif fite. Waaw! Ayii kan buutiire? Yaa'ita. Ilaaluuf samdameera kanaaf lafee ni kan buute. Kitaaba kana naaf fiddee baay'een gammadee dhugaa galatoomii bareeddu. Dhiisi malee kana caalaatu siif mala. Garuu haasofnu kitaabota baay'ee waan barbaaduuf hiriyaa keessan wajjin wal quunnamsiisuu dandeessaa? Marri koo qabaree hojii ishee dhamte torii bilbila isheen siif ergaa. Tole. Siif erge. Tole. Nan barreessaaf kanaan achi boriin bilbilaaf. Tole. Damma koo. Maal taati? Waa'ee gaa'ela yeroo darbe jetti sana akkam goote? Baay'ee natti tola abbaa manaa kee ta'uudhaaf ariifadheera beeki. Akkas taanaan namatti tola. Ani haadha manaa kee ta'uuf baay'ee ariifadheera. Baay'ee galatoomne. Sin jaalladha. Baay'ee illee baay'ee. Tole. Haa dhugnu dhugaa. Hojiin akka? Hojiin bareeda si biroo? Hojiin kun akkuma biraallee gaariidha. Yaala bareedaatti siif deemaa jiran. Har'a maaltu bara si fidee? Har'a hojii xiqqoo tokko eegalee nu beektaa? Ilaaluma ishee kana. Dhimma darbee sana irratti isa bareechaa turedha? Isa. Akkasii?
Nagaa keedha? Nagaa keetii qaban. Waraqaa wayinaa beelii mallatteessisiisu dhufee walga'ii seenii jalaa ture. Ati naguma dhuftee? Abeel wajjin kutuuraa akkanaa qabatuuf na gargaaree ture. Sumaaf jedheen kennaa kana kennuuf ni dhufe. Ammayyuu mana maxxansaa sana keessaa daakuu waraqaa jala naanna'aa oolte jechuudha. Eeyyee hojjechaa man jira. Abeel wantoota jiran erganaaf sirreessiin booddee haala gaariitti naaf deemaa jira. Ilaa hojii bareedu. Ati yeroo namni gamna ta'e isiin jedhu nama dhageessu. Hojii dadhabbiin isaa guddaa bu'aan isaa immoo xiqqoo ta'e jala fiiguu jaallata. Maaliif akka kiyya kanatti gamna taatee abbaa qabeenyaa tokko jala lixxeen jiraattu? Fakkeenyaaf ani waraqaa kanarratti mallatteesseera. Amma immoo Abeeliin hin mallatteessisa. Sana booda haadha manaaf abbaa manaa taanaa jechuudha. Kana jechuun immoo qabeenyi hundinuu kan waliin keenyaa ta'a jechuudha. Naaf hin galle. Walii mallatteessitanii qofa haadha manaaf abbaa manaa taatu moo Abeel cidhaan barbaadu? Eeyyee ani maaliif akka inni cidhamaan maal jedhuuf carraa laadhaa? Waan hundumaayyuu ariitiidhaan hin xumuru. Sana booda immoo hagan isa hiikee qabeenya isaa walakkaatti radhutti baay'ee jarjareera. Akkas gochuun garuu sirriidha. Maal jechuudha? Jechuun koo wanta ati gochaa jirtu sirrii mitis cubbuudhas isumaayyuu immoo Abeeliif wanti kun hin maluuf. Maal jechuudha? Jaallattee ni Lakki jaalala miti. Inni hojiin koo akka daandii naaf qabatuuf nama oolmaa naaf ooledha. Kanaaf immoo ati yeroo shirarratti taphu callisee si ilaaluu hin danda'u. Maal jechuu barbaaddeeti? Dubbadhu kam? Maal yaaddeeti? Na dhageessa? Ani hiriyyaa kee ta'ee malee diina kee ta'ee nan beektu. Qaba akkasii ana waliin dhaaba. Si galeeramti? Lubbuko. Ifama guddaa. Walgeetu baay'ee rakkatti dheerate. Baay'ee rakkatti dheerate waan hanga guddaa. Hojii akkama nagaa keessa jirtaa? Har'a akka beellama qabnu garuu beeku jira. Eeyyee beellama hin qabu sirrii jettee. Nooraa maal? Taa'ii waliin. Abeel oolmaa gootee jirta kennaa xiqqoo kan siif kennuu barbaadee as dhufe. Rakkachuun sirriitti ture miti. Rakkoon qabu waan naaf gooteetti yeroo madaalamu xiqqaadha. Baay'ee galatoomi. Rakkoon qabu. Jedhaa kana caalaa siif hin danda'u. Deemuu qabu. Ishii yeroo gaarii si faatu. Bareedduu. Yeelaan ture miti. Walgeetu uffatti dheerate waan nama godhamu. Buko, ani mallatteessee raatti irratti mallatteessiti galgala fidii kottu. Ani immoo irbaatatti jaallatu nu jalleessee egaa. Yeroo gaarii. Abeel mallatteessin. Maal taatee jira? Akkoo jira moo? Abeel akkamitti akkasitti hin beeku. Garuu waraqaa gaa'elaa kanatu mallatteessitu ta'ee gaariidha. Ilamaan siin kun nama akka beektu miti. Wanti hin beekne baay'eetu jira. Waa'ee maalii akka haasaa jirtu garuu beektaa? Beeka. Amma nuuf akka namatti ulfaatu beeka. Garuu isheen qabeenya kee barbaaddee akkasitti heerumtuu fi irra qabeenya kee gargar irratti hin booddee immoo sirraa akka gargar baatu nutti hin teetti. Kanaaf wanti kun wantoota sitti hafee gaariidha. Isheen gonkumaa dogongortee akkas gochuu hin dandeessu siif galee. Kanaafiyyuu maaloo naaf galee. Maalidha ni lammaaf? Dubbisi gaa. Waraqaa yeroo gaa'ela keenyaa waliif mallatteessinedha. Anaan immoo waan nageef asumatti akka dhaabbatu barbaada. Qoosaan akkasii kun ammayyuu jiraa? Inumaayyuu immoo yeroo waliif mallatteessinu qabeenyi hundi isaa kan waliinii keenyaa ta'edha. Kanaafiyyuu kan go'amuman barbaada. Waa'ee amala keetii kana kanaan dura yeroo namoonni natti haasa'anii hin amanuun ture. Garuu maal sitti fakkaate? Waan si ajaa'ibu waraqaa kanarratti kanan mallatteesse qabeenya erga wal fuunee booda horannoo akka qooddannudha malee
Qabeenya kanaan dura qabnu akka qoodannuuti. Kanaafiyyuu qabeenya waliin qabnu hin qabnu jechuudha. Maal? Gannaa ba'i maal? Sinamuu kan kana hundumaan na godhe. Na gadhiisi. Na ajjeesaan na gadhiisi. Na gadhiisi sinin jedhe na gadhiisi. Na gadhiisi. Simba? Jirain. Politico. Malida. Maltu mami na tinasokto. Malta. Malida politico maltu mami. Enyo. Hindi ako na Isa tibenta. Hindi ako na jalan ko. Kuni mo? Iya. Kuni mo? Ikaw. Taon dandaw. Maltu mami mali ka sa ajartan. Iri ako na barkun. Mali tuna. Iya ako na dito. Taon dandaw. Kung sa sumantaw. Tigtani. Ikaw. Iri ako na sinjarin. Nageso? Ihawak ako. Ikaw. Kanamanong dandaw. Naan kita. Muaning ko tinagasisa. Iskabay politico. Nanong dyan na. Naan kita. Politico. Mali fagkasinggo. Mal. Iyo ati wali galtiyan ng karura ka ba? Mal gun. Namichi kung jireenya keenya itti qabateera. Nuti immoo dabaree keenya jireenya isaatti qabachuu qaba. Akkam goone. Deebisee akka inni jireenya isaa keessatti dogoggora akkasii hojjenneef isa barsiisuu qabna. Mal goonure. Maaliif ati fiddee mana dhuftee? Surraa! 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 Asitti bareedu. Angkos gaarii inni argatu qabu. Maal ta'e? Egaa machiiste. Foolii kee kanaaf fuudhee
Bagana ganduftan. Bagana gannuita. Egaa guyyaa kaleessaa sa'a booda xalayaa dabalii miindaa jedhu isiniif kenneen ture. Garuu fuula keessan yeroo ilaalu akkasumas komii dudduubaan dhufu tokko tokko gaafa ilaalu gaaffii waan qabda wayiitu natti mul'ate. Maaliif walii keessanitti haasoftu? Gaaffii yoo qabaattan kallattiidhumaan anaan haasofsiisuu hin dandeessanii? Maaliidhaan isin dudduuba deemtanii haasoftan? Kanaafiyyuu guyyaa irraa gaaffii keessan akkasina gaafattaniifidha kanaan walgahii kana qopheesse jechuudha. Yaada keessan sodaa tokko malee ifaaf bilisaan akkanaa wajjin haasoftanii barbaadaa jechuudha. Maaltu isinitti hin tolle, maaltu isin hin taane, maaltu garaa isin hin geenye, maaltu fedhii keessan miti. Ifaaf bilisaan natti haasa'uu dandeessu jechuudha. Ani gaaffii hin qaba. Tolee gaafate. Wanti isinitti hin tolle maaltu jira yeroo jettu wanti nuti waan nuuf guute fakkaata. Garuu dabalii miindaa keenya kan qulqulleessitu tokko gadidha. Nutis ganama dhufnee galgala baana hojii irratti dadhabaa oollee ilaalaa oollee. Garuu hanguma qulqulleessitu tokko nuuf dabalamu yeroo dadhabu baay'ee nu gaddisiisa. Gaaffii kee kanumaa? Ammaaf kanumaadha. Jalqaba gaaffii kaasuun dura rakkinni koo maalidha jettanii of ilaaluun qaqqabeessan ture. Walii galee irratti maal balleesseen miindaan kun naaf dabalame kan jedhu dirqama keessan ta'uu qaba ture. Maal godhee hojii akkamii hojjetee maal balleesseen walii galee irratti kanaafiyyuu dudduubatti deebitanii waa'ee keessan ilaaluu qabdu turtanii jechuudha naan gaaffii kana gaafachuun dura. Yaada sirrii kaaftee ati. Maali? Ishee hojjechuu dadhabnee nuti as keessatti. Dhaabbata kana keessatti immoo ishee bu'aa buusaan jirru nuti. Isheetu gufuu nuti ta'e qora. Maali? Sirrii kaaftee. Agamu isin haasofsiisaan jira siiti. Walii keessanitti akka isin haasoftaniif miti. Kanan guyyaa irraa asitti isin barbaadeef kallattiidhumaan dhimma qabdan akka anaan haasofsiistaniif. Qulqulleessitu gaafa jettu ofii keetti deebitee otoo ilaaltee gaarii natti fakkaata. Maal gochaa jirta? Si haasofsiisaan jira bara. Maal gochaa jirtan siin jedhe? Yoo nama kompiitara kootti bishaan naqxee faayila jiruuf hin jirre balleessiteetta ta'a. Ansi faana iyyuu mataa na dhukkubseera. Lakki akkasuma goone bishaan itti naqne qulqulleessaan ture. Kana caala kamitti balleessuu barbaadde? Yoon dogoggore dhiifama. Ijaan fuunee lana. Wanti sirraa eegamu manicha qulqulleessuudha. Lafa akkatti qulqulleessituuf malee kompiitara koo akka tuqtuuf immoo namni si ajaju hin jiru. Dhaqiitti akkuma bartetti hoogganaa keetiif waan dadhabuufii qabdu dadhabiiti. Sadarkaa kee ol guddifadhu. Maal sin arginu sitti fakkaate? Waaqayyoon sodaadhu akkasiin jedhu maaloo. Aayitii baradheera. Kanaaf isaan hin ari'anii anaan naqa cabu jettee yaadda taanaan garuu tasumaayyuu hin dogoggoriin. Kun bakka nuuf maludha. Maal akka jechaa jirtu beektaa? Maal akka jechaa jiru sirriitti hin beeka. Waan hundumaayyuu hanga ati beektu hin beeka bara. Waan ati hoogganaa kee wajjin goote waan hin beekne sitti fakkaata? Kana hunduma kaaseera naaf. Homaa sitti arguun barbaadu. Amma narraa bahe. Xinnoo ishee waaqan sodaattaniisi. Gaafa waa'ee komii ishee irratti kaastan xinnoo waaqan sodaattanii.
daballi mindaan kun isin ilaallatee yookiis hojii keessan madaalee otoo hin taane sababii waaqa sodaadhe. Komii daballi mindaa irratti kaasuutiin dura hojiin koo maal ture maalan balleesse kan jedhu otoo dursiistanii gaariidha. Kanaafiyyuu ammallee kallattiidhumaan gaaffii qabdan gaafadhaa. Eeyyee gaaffii qaba. Akkuma obboleettiin dubbatte waan tokkotu naan galle anaaf. Ammuma qulqulleessituu tokko dhaabbata kanaaf bu'aa buusaa hin jirru nuti. Maal jechuudha amma? Rakkoo biraatu jira taanaan seeraan nutti himu. Yoommoo kana sababa gootanii nu ariitanii firoota keessaan fiddu ta'e sigaa nutti dandeessu. Ati keessumattuu arrabaan qaba afaan qaba jettee haasoftaa waa'ee daballi mindaa kanaa. Ati guyyaa meeqadha kanatti dhuftee kompiitara bantee beektu? Guyyaa meeqa yeroodhaan argamtee beektu? Keessumattuu waa'ee isheedhaaf yeroo haasoftu xinnoon isaa lafattu ati. Maal gochaa jirta? Qulqulleessaan jira. Achumaan immoo kompiitara isaa jira. Akkasii? Eeyyee. Maali durumaan qaqqabaasaa beektamoo akkamitti barte? Eeyyee, ayitiin baradhe. Waaw! Baay'ee namatti tola. Kanaafuu yeroo mara kompiitara koo kan banu sii jechuudha. Eeyyee. Haa, ilaa waan tokko sitti hima. Kana booda jechuudha. Harka keessan xurii kanaanii jechuudha kompiitara kootti akkam. Teessuma kanaa fi lafa kana qofa qulqulleessii waajjira kootiin dhaabbate. Ayitiin barattee maaliif ittiin hojjettu ture? Nama dhibda. Booda immoo kompiitara isaa bannee maalii inni barfatee dhufaa haxee hooganaatti akkas jechuuf. Na dhaggee ammas irra deebi'ee sitti maa kompiitara kootti akkam bulu bayinarraa. Bayinarraa! Tole dhiifama. Dafi. Amma gaafa biraa hin qabda yoo ta'e kallattiidhaan gara hojii keessanitti deebi'aa. Ifamaa tokko wanta waan hundumaa hin beeknee fi waan hundumaa hin argine ta'ee akkasinitti mul'anne. Tokkoon hojii keessanii adda baasee beeka. Harka xurii kana kompiitara kootti akkam buune teessuma kanaa fi lafa kana qofa qulqulleessiti bayi. Tole? Lammatamma ayitiin barattee maaliifiti hin hojjettu reetti? Ayitii baratte miti? Kana malee kompiitara baradheera. Isaan ari'amanii ani immoo bakka isaanii bu'a jettee yaadda taanaan kun tasuma siif milkaa'uu hin danda'u. Kana hunduma isaa seeraan ati homaa sitti arguun barbaadu. Amma narraa bahe. Kana booda sa'aatii 2 walakkaan dabarsee dhufe gara waajjira kanaan seenu. Akkasumas sa'aatiin itti waajjira kana baatan yookiis hojii kana baatan galgala sa'aatii 11 walakkaa ta'uusaa beekama. Egaa hojii keessan kana booda sirriitti akkasiin sirreessan abdii qaba jechuudha. Akka kanaan dura akkasiin hin goone abdiin qaba. Walii galee? Akkam ture oolmaan? Bareedduu? Kan ture oolmaan? Bareeda. Gaariidha miti? Oke kan. Maalidha kun? Bareedduu koo bara jireenya kootii guutummaa akka tinaa wajjin jiraattuun barbaada. Natti heerumtaa? Maal jechuudha? Qosaa jirta moo? Hagam akka hin jarjaru hin beektu? Hojii akkamii akka dhiisee dhufe hin beektu? Sanayyuu moo hoteela akka kanaa keessatti? Natti heerumtaa jettee yeroo na qabattu sitti hin ulfaatu?
Asii maal gochaa jirte eenyutu si ta'e naannidha kanatti bakka kana keessa. Kana qabadhuuti deemte. Lakki dalagu. Ani maallaqan barbaadu. Maal barbaaddan naaf hin galu. Yeroo akkanaaf kennituun barbaada. Yeroo nagam qaalee akkanaaf teessoo beekteeti yeroo nan gaafattu. Dhugaa keeti. Yeroo hin qabdu siifan olaanaa gammadaa. Maal? Maqaa koo kamitti beekuu dandeessi? Maqaan kee illee salphaadha. Hojii baay'ee ariifachiisaa ta'e qabda. Garuu hojicha hin qaqqabdu. Maaliif sababni isaa naaf ibsuu dandeessaa? Miira kee kanaan gaafa ol seentu akka tasaa dhufatte. Kanarraa kan kee qaamni kee baay'ee si miidhama. Qoosaa jirtamoo gaafa na ilaaltu jaamaa sitti fakkaatamoo? Jaamaaf illee jaamaa miti. Waan si dhibu akkuma ol seenteen bilbilli siif bilbilama. Akka carraa ta'ee hojii ati guyyaa boruuf qabdu sababii haala qilleensaan balaliin kee sun ni haqama. Kan biraa waan jettu hin qabdu wanti ati hin jiru xumurtee? Kana qofa miti. Guyyaa 3 booda ni duuta. Nuun si dhaggeeffachaa ture waan baay'ee waan asirratti natti fakkaata. Jedhi amma kana qabadhuuti bakka kana akka deemi. Deebinee wal argina siifan. Hello. Adde si fayyada miti? Buufata xiyyaaraan isin bilbili. Sababii haala qilleensaatiif balalliin guyyaa boruu haqameera. Maal? Maal jechuudha? Haalli qilleensaa sirrii waan hin taaneef guyyaa balalliin itti aanu si beeksisa. Kun tasumaa ta'uu hin danda'u. Guyyaa 3 booda ni duuta. Yaa Rabbii ko. Maal qorumsi kun? Namichi kun natti galchate moo maaloodha? Guyyaa 3 booda ni duuta. Guyyaa 3 booda ni duuta. Guyyaa 3 booda ni duuta. Qarshii hanga barbaadisiifan kenna maaloo hunduutu naan jedhe ani du'uu hin barbaadu maaloo. Anoomaa tokko siif gochuu hin danda'u. Kun carraa keeti. Falli dhibu maaloo falla tokko naaf barbaadi. Ani du'uu hin barbaadu maaloo. Hojjechuu dhiisuu isaan beeku garuu malli tokko jira. Inni maalidha? Maalidha? Eenyummaa kan biraa qabaachuudha. Naaf hin galle inni immoo maali? Jechuun nama kan biraa taate argamu eenyummaa kan biraa uffachuu jechuudha. Siifan kan biraa taate argamudha. Waan kamiyyuu nan godha. Hinduu taanaan du'a na oolcha taanaan waan kamiyyuu nan godha. Maaloo. Ta'us ta'uu dhiisuus danda'a. Garuu waanuma fedheef iyyuu yaali. Eenyummaa kee kana guutummaatti jijjiiru. Tole nan godha. Du'a na oolcha taanaan nan godha du'uu hin barbaadu. Hello. Damma ko. Akkam. Jira. Maal hojjechaa jirta? Anarraa hojiin deemne. Manan jira. Baay'ee si yaade akka wal arginu barbaadeen ture. Ati na yaadne moo? Akkam akkan si yaade osoo beektee fiigaa dhuftaa turte. Tole, sin eega.
naaf bilbil. Waan tokkositti moo baay'een si jaalladha tole. Tole. Maal? Haalli kee kunumaa tokko illee naaf galaan jiru. Isayyuu ariitiidhaan na waamte. Balallii qabdatti turre har'a. Nadhiisee ka. Si wanti caalu jiru jedhe. Si waliin yeroo dabarsuu barbaade. Gaafan si ilaalu garuu haalli kee guutummaatti jijjiirameera. Maaltu argame? Baay'een jijjiirame. Dhugaasaa yoo natti himte wayyuu maal taate tokko? Wanti naaf hin galle. Kana dhugisee na qopheessite. Mama tokko naa galaan jiru wanti kun. Maal taateetu dhugumadha maal taateetu? Mee ture maaltu maal ta'e? Guyyaa muraasa gidduutti maaltu maal ta'etu? Akkas akkan ta'uun barbaadu maali? Baay'een barbaada malee. Garuu waan yaadee wayii miti isayyuu yeroo muraasa keessatti jijjiirama amma kana qabu. Maaltu argameetu natti? Sababa itti jaalladhu. Kanaan duras na jaallattu turte. Waliin yeroo dabarsuu barbaade. Kanuma qofaa wanti jiru? Kana? Dhugaa keetii? Sababa biraa maaliin qabaachuu danda'a? Jechuun yeroo darbee wanta goggochaa turte sana hunduma isaa beekta. Miira sana keessaatii kallattii dhumaa. Sana dagadhoo amma si biran jira nama biraa ta'eera. Kana booda si waliin jireenya haaraa eegaluun barbaada. Si waliin jiraachuun barbaada. Yeroo kwaafuu hunduma isaa si waliin dabarsuu barbaada. Ani illee akkasuma fedhii kootii. Afachaan tokko hin beelofne nyaata bareedaa isaa hojjetee jira. Ati moo? Eeyyee. Haa ta'u. Kam? Ajaa'iba dhugaa. Egaa kana booda nyaata akkasii nyaa'u yeroo hundumaa sifan qopheessa. Sidhaa garuu kanarra na bira taa'aa jiru. Nama haaraatu uumame. Amma nyaadhu. Garuu haalli kee kun baay'eedhuma na ajaa'ibaa jira. Kanaan dura yeroo hin qabdu yeroo hundumaa biiziidha. Isayyuu immoo wanti baay'ee na ajaa'ibe paastaa baay'ee ma jibbita turte. Har'a kun qopheessitee iyyuu fiddee. Maaltu jira garuu maal taate turte? Sun hundumtuu seenaa ta'ee darbeera. Ani ishee sana miti har'a isheen har'a jiru kanadha. Kanaan booda yeroo hundumaa akka kana. Akka akkas ta'uun barbaaduma. Baay'een barbaada kanaan dura sirra deddeebi'ee si taasaa tureera. Garuu har'a guyyaa muraasa gidduutti akkas ta'uu keetii gaaffii gootee. Sun hundumtuu seenaa ta'ee darbeera. Kanaan booddee ani ishee kanadha. Jaalala keenyaaf. Maaltu? Callisitee kolfaa jirta bar. Callisuun qabu ture. Callisuu qabda? Eegaa. Callisuu barbaadda? Barbaadda? Callisuu barbaadda si jedhe. Wayyoo! Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.
me if you need to cry. Just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Dammaku, Oko. wanti kun sitti nu barbaada. Natti Jireenya koo gara fuulduraatti waliin dabarsuun barbaada. irra deebi'ime. Jechuun koo asitti hirmuun barbaada. Ammas irra deebi'e. Asitti hirmuun barbaada. Ati siqi. Naammadhu irra deebi'e. Asitti hirmuun barbaada. Ani illee si fuudhuun barbaada. Guyyaa sadii booda ni duutu. Guyyaa kana arguudhaaf baay'ee fedha. Baay'ee dheebuchaas hawwaasta. Ani garuu baay'ee carra qabeessa. Uumaan baay'ee mana jaallata dhugaa. Yeroo koo akkas sirreessee, bara koo akkas sirreessee, jaalalleen jaallatu akkas godhee naafachuu isaatti amma akka gammadee sitti himuu danda'a. Naammadhu. Jabeessi naammadhu. Baay'ee si jaallata. Ani illee baay'ee si jaallata. Bareedu, nagaa irratti. Bareedu. Sibo. Dandu amti akan rubek. Dursee Lakin damma koo wanta si dursee qaba. Hinduu tasin jechaa jira siifan. Inumaayyuu oduu baay'ee namatti tolu qabdu. Siifan bakka gammadde ulfa ji'a sadiiti. Maal? Dhugaa dhamoo doktar? Dhuguma siifan ulfa ji'a sadiiti. Dokter, abbaa mucaa ta'uu fi jira jechuudha? Dhugaa moo? Siifan kana booda dhiphina wantoota si dhiphisurraa fagaadhu.
dhiphachuu dhiisi. Hirriba keessa yeroo dhaalaati. Rakkoon akka kanaa kan si mudatuuf hirriba gaarii qabu irraa kan ka'e, dhiphina irraa kan ka'e. Kanaaf isa kanaaf beekannaa godhe. Baay'ee galatoomaa Dooktar. Homaa miti. Ulfaadhaa. Homaa miti. Gammachuu. Dokter, kamu untuk apa? Homaa miti.